Dambalii Jaalalaa. Dambalii Jaalalaa. Nagaan keenya kan kabajaa fi jaalalaa bakka isin jirtan maratti isinaa qaqqabu isiniin jecha qophii dambalii jaalalaa kan karaa raadiyoo OBN isin bira ga'uu har'as qabanne dhiyaanneerra. Qophii dambalii jaalalaa har'aaf qindeeffannee tokko jennee eegallee jirra. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa isinis raadiyoo OBN banattanii qophii dambalii jaalalaa dhaggeeffachuudhaaf qophooftanii waan jirtaniif ulfaadhaa isiniin jenna. Qophii keenya dhaggeeffattanii yaada keessan irratti kennuu warreen barbaadan kanatu irratee kun immoo gaariidha haala kanaan itti fufaa nuun jechuuf karaa toora bilbilaa keenya duwwaa 2211 duwwaa 860 fi 861tiin yaada keessan nu biraan ga'uu dandeessu. Karaa ergaa gabaabaa 8330 ammoo ergaa barreeffamaatiin yaada keessan nu biraan ga'uu dandeessu isiniin jecha warreen irratti hirmaachuudhaaf karaa kamiin irratti hirmaadhaa jettanii of gaafachaa jirtan ammoo karaa djobsikbk@gmail.com irratti yoo barreessitan iimeelii keenya nu qaqqaba xalayaa keessan fuunee isiniif deebisna jechuudha. Karaa qophii dambalii jaalalaatiin akkasumas ammoo 2919 irraatiin ammoo yoo nuuf barreessitan xalayaan keessan karaa poostaan nu qaqqaba. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa nuti immoo dabaree keessaniin eegnee kan isin biraan geessifnu ta'a. Qaamaan dhuftanii warreen muuxannoo fi mudannoo akkasumas xalayaa koofiin hin dubbifadhaa jettaniif OBN jirra. Akkasiniin jennee egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa qophii dambalii jaalalaa keenya har'aa itti fufneeti kan nuti jiru qophii dambalii jaalalaa. Qophiin dambalii jaalalaa kan karaa raadiyoo OBN isiniif darbu ammas akkuma itti fufetti kan inni jiru. Kanatti aansuudhaan ammoo kan nuti isiniif dhiyeessinu qophii dambalii jaalalaa keenya har'aa irratti isiniif dhiyeessinas jennee kan nuti qindeeffannee jirru baacoo tokko qabna ni moona. Baacoon kunuuti baacoos dhaggeeffadhaa ittiin bashannanaa ergaasaas qalbeeffadhaa isiniin jecha qophiilee hafaniif gara duubaa kan deebinee dhufnu ta'a. Sanyaa dhuti dhugi ka haasa'u ka maaligaa calcal jechuun kun baraan akka lubbuu xiyyaattiin si jaaladha tanan waan beektu. Tumaan jiraami. Wai lakkee hoggaan si laalu akkumatti narraa qorrifachuu jirta maali sin jaaladha tana na beekin jee. Anammoo sin jaaladhu. Sin jaaladhu. Lakkee qoosaa akkanaa tana dhiisiga nyaachaatuma dhugaatii lallaafaa kanaas dhugaatuma baraan gaasi wajji bashannanuun kunis natti hin goomu beeytaa gammachuu hongan qabnee naa kannaafin akkatti wanna jaa dhugaa na amanin jee humaan shakke akka lubbuu xiyyaattiin si jaaladha dhugaa. Sin jaaladha jechaa kana akkamiin ilaalte baraan wahuma dhugaatiin sin jechuu jira ati immoo akkumatti rincicaa jirta. Maaligaa wanni kana? Lakki an sin jaaladhu. Sasirraa dhugaadha? Akkana taatugaa. Eenyu si keessummeessa waan hanga ammatti nyaannee dhuyne gatii isaa anaafis isiifis kopha kophatti hojjedhuuti ammuma nu lameeniifuu fiti. Wayyoo yaa bareedaa yaa baran baay'ee si jaaladha. Hello, eessa jirta? Maal gamanatti galtu? Wan alaki anilleen booleen jira maali? Maaltu maal ta'e sila? Ati silaa jechuun kiyya booleen jira hoggaan sinju yoo irraanfattee malee mana warqii tokko kan kanaan dura naa fi ati wajji deemnee daawwannee irraa galle tokko yaadattu ni yaadattaami? Yaadadde. Jechuun kiyya warqii mormaa tokko kan ati ilaaltee malee jaalattee tokko hoggaan maallaqa harkadhee siif hin bitaa jeen turre ni yaadattami? Yaa urjii kiyya dhuga waanta dhuga yaadadde amma. Laal mana warqii san ifi yaadatte beeyteemi bakka ta'e? Eeyyeen yaa boonaa kiyya yaadadde. Laal manuma warqii san bira duuba mana dhugaatii tokko jiraame achiin jira.
Eeyyeen kabajamtoota hordoftoota keenyaa karaa ergaa gabaabaatiin yaada keessan nu biraan gahaa jirtaniitiin akka itti bohaaraa jirtan nuuf himaatii kan isin jirtanii. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenyaa warreen qophii dambalii jaalalaa kana hordofuu barbaadaniifis live streaming YouTube irratti yeroo ammaa kana tamsa'aatii kan inni jiru. Egaan YouTube irrattis qophii dambalii jaalalaa dhaggeeffachuu dandeessu. Tamsaasaa raadiyoo OBN irratti kan darbu jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Egaan qophii dambalii jaalalaa keenyaarraa akkuma itti ufetti jira qophiin dambalii jaalalaa keenyarraa qabiyyee garaagaraa qabatee dhiyaate keessaatii kan isin biraatiin geenye sirbaa fi baacoo dhaggeeffannee walitti deebineerra. Amma kan nuti isin affeeruudhaaf deemaa jirru ammoo walaloodha. Eeyyan jechoonni qindaa'anii tarraa'anii babbareedanii karaattiin ergaa dabarsuu danda'aniin kan nuti qindeeffannee kan dhaggeeffataa biraa nu biraa ga'ee fi kan ofii keenyas qindeeffannee walaloon kunooti ammas turtii gaarii isiniin jenna. Walaloo isiniif dhiyeessinu waliin turtii gaarii isiniin jechaa qophiin dambalii jaalalaa ammallee hin xumuramne qabiyyeen hafee ni jiran waliin turaa isiniin jenna. Oromiyaa Broadcasting Network waliin turtii gaarii. Osoon siyaamee natti tola maqaasiif moggaasee yaaddoo kan keettu huqqisee namummaa na baase. Nan nyaadha nan dhuga beela eeyyuun beeku akkamittan obsa yaada kee na jeequ. Gammachuun koo si irraa naaf maddaa si obsuun danda'u ati anaaf addaa. Kophaasi yommuun taa'u yaada nan of bira si barbaada garaa kootu siif iddoo qaba si argu gammada. Osoon karaa deemuun yaada keetiin karaan deemuu dhiisee karaarraa achi gora. Suma arguuf jedheen akka nama hojiin qabnee olii gadi joora. Akkuman jiruun jiruu koo jiruu seetaa mi'as natti koottuu ana bira gahuuf lagamee qaceetaa. Filannoon koo siin ala ijji kootuun argu natti siiqii taa'ii jaalalli dhumanne nu keessatti amargu. Halkan guyyaan jedhu jaalalli yaadumaan na oofaa gammachuun koo addaa ati osoo taate kan kiyyuma qofaa. Gurra kootu haasaa kee dhaggeeffateen quufu funyaan koos yeroo mara foolii kee kan suufu. Kan koo qofa ta'ii sin qaba qabeenya ati ibsaa kootii miidhagsaa jireenya. Yoon kophaa koo deemuu gaadduu keessi se'een itti asaasaa akkuma muka gaara gubbaa yaadduun kee garaa koo na raasa. Roobaas ta'ee aduu natti hin beeksisu jaalaluma keetii kan achii fi as ana na deemsisu. Si barbaachan deemaa sumaafan marmaara nama hunda keessaa situ na marara. Naaf dhufittaa jedheen foodda banee bulaa onneen koo si eegdi osoo hin cuufne ulaa. Farda moo lafoo si barbaadu onnee koorra jirtaa kanaaf kanan yeroo maraa si yaadu. Arraba koorra teessaa maqaa kee sekoondiif hin dagadhu onnee kootu arrabatti hima akkan si jaaladhu. Fannoo koo siin jedhu fannoo koo shee mormaa ofirraa sin buusu si buusuu garaan koo yoom sarma. Koottu waliin ijaarra gamoo jaalalaa kan dheerinni samii jala gahu. Fiixeerra dhaabadhee lallaba jaalalan siif qabu hundi yaa dhaga'u. Lookoo akka sooyyamaa qalloo akka leemmanii gorora kee unadhee cobsee akka aannanii sooratan fedhu ani otuman si argadhe foolii kellee uladhee maddii keessi yoon dhungadhe. Ati anaaf ribuu kooti wal qabsiiftuu qaamaa dalagaan maasha koo sumaan hoogganamaa. Qilleensa somba koo eegduu lubbuu kootii lallaaffistuu qaamaa dhuka lafee kootii. Ayyoon siin adda bahee sekoondiidhaaf hin turu sagalee kee yoon dhabe danda'ee rakkoon furu. Addunyaa kana keessaa eenyutu sinaaf caalaa agartuu ija kootii beektuu dhugaa jaalalaa. Rabbitu si bareechee qaama kee wal qixxeessee onneen koo si dharraati sin obsitu dandeessee. Dhihuu lafaan yaadda'a yeroo dukkanni ga'u yaada keenan qorama nyaanni natti mi'aawu. Halkan waarii ga'ee yommuu hundi rafu kan koo gubaadhuma irrigni naan dhufu. Bari'uu lafaan eega sagalee kee kiilolee kokorrisuu weennii waca simbirroolee. Kuni maaliifii jettee nan gaafatiin jaallee koo jaalala keetiif malee kan biraan qabu rakkoo. Ilaamee yaa jaallee koo dhugaa jirtuun sitti himaa jaalala keen qabamee maafan qofaa jeeqamaa. Kottumee wal qabannee waliin bultoo jaarranna hamma yoomii fagaannee halaalaa wal dharraanaa. Ani fedhii keen qaba yaada kunaaf simadhu onnee koo siin miidhamte kottuti wal aannadhu. Dawaan dhukkuba kootii suma bira argama utuu ati naaf jirtu maafanuu qadheedhuma. Rashid Bantii Qaaqeerraa. Walaloo gama keessaniin nuuf ergamee fi kan dhaggeeffattuun keenya qaamumaan dhuftee ofiishee dubbatatte dhaggeeffanneeti kan deebinee dhufnee kanatti aansuunoo maal qabannee jirra laata? Kanatti aansuudhaanis qabiyyee qophii dambalii jaalalaa keessaatii kan dhaggeeffattoonni keenya nu biraatiin ga'an kan har'aaf dabaree qabatan isiniif dhiyeessuudhaaf qindeeffannee jirra. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa xalayoonni keessan goleewwan arfan Oromiyaa irraatii gara keenyatti ergaman kunoo kan abbaan dabaree har'a isiniif dhiyaachuuf jedhu kunooti ammallee qophii dambalii jaalalaa yeroo tokko kophaa kiyya callisee gaafan asii achi as asii ol
Achi gad gara hundattuu morma koo naannessee yeroon ilaalu uumamni hundi isaanii lama lamaan cimdii ta'anii yookaan ammoo maatii isaanii of jala naqatanii baay'atanii kaan samii keessa, kaan galaana keessa, kaan dacheerra, kaan ammoo mana keessa akkuma onneen isaaniif eeyyameen qooqa danda'aniin jaalala waliif qaban dabarfachaa uumaa isaaniif galata dhiyeessu. Kaan ammoo akka ku'eelaa isaanii, icciitii isaanii, gaddaa fi gammachuu isaanii ofumaan waliin kolfaa, waliin gungumaa, wal falmaa jireenya dachee kanarraa dhiibu nama barri miitee isa qophaa deemuu kan qophaa gumgumuu jedhee kan weellisaa weellisisun anaaf ilaata. Yaa jiru addunyaa kanaa gaafan akka namaa uffata keeyyadhee fuula koo dhiqadhee manaa ba'u gaafan darees taa'ee baradhu nagaas na gaafatanii an nagaadhaa gaafan jedhu dhuguma na si'u. Ollaan akkam bultee beekaa akkatti bule garuu abbaatu beekaa jedha Oromoon. Anaaf makmaa kaminatti fakkaata kunillee dhugaan jiru garuu saniin faallaadha. Xiyyaara kompaasii hin qabneeti yaada koo isa kitilla tokko ta'uu fe'een kallattii hundatti balali'aa oola. Nyaanni dhugaatiin erga arraba kootirra dhandhama dhabanii oolee bubbuleera. Sireen koo erga hirriba ari'ee manaa baasee waggootni lakkaa'amaniiru. Maal akkan jedhu maal akkan ta'e hin beeku. Eenyu waliinis mari'adhee rakkoo kiyyaaf fala barbaada. Wayyaa biyyee eenyu ittiin si himadhaa akka kophaatti na hambiste garuu ni beektaa. Barrisaa bara 2004 ture. Harmee koo ishee waan hundaa kunaaf taate dirqamaan biyyeen narraa fudhatte. Harmee kiyyaaf ilma tokkichan ture. Ishee yoon quufee waan an quufe ittiin fakkaanne. Ishee yoon ba'u yoon galuu sagal ija kiyya keessa ilaaltu. Harmeen kiyya isheen jabinaaf abdii guddaa fuuldura koo keessee osoon hin jaallatiin deemsa na eegalchiifte gara jabina biyyeetiin nagaa natti dhaammatte. Kophaatti nafe onnee kootu gadda umurii guutuu waxalame. Abdii kootu achumatti dhaabbate. Yaa biyyee harmee koo ishee gara laafetti san akkas garaa natti jabeessitee miti karaa dhiyoo hamma samii ol natti fageessite. Haala kanaan osoon qorumsa jireenyaa waliin wal'aansoo wal qabaa ooluu Waaqayyo onnee koo isa gaddaan cabee deebisee suphuuf kibbee fuudhee onnee koo keessa kaa'e. Anas fuudhee onnee ishee keessa na ol kaa'e. Baay'een ishee jaalladhe. Iccitii jireenyaan itti himadhe. Gadda garaa kun itti obbaafadhe. Jireenya koo isa zeeroo ta'ee akka haaraatti lakkoofsisuu eegalte. Harmee koo of biraa dhabus kennaan koo jaalala koo keessummeessitee sin jaalladhaa waan naan jette qofaaf yeroo hundaa harmee koo yaadadhee sammuu of jeequu dhiiseen jira. Namni takkittiin ani dachee kanarraa qabu yoo jiraate kennaa koo kibbee kiyya qofaadha. Bakka buutee harmee kiyyaa kibbuu koo kennaa koo tokkittii koo yeroo hunda Waaqayyo siinaaf kenneef galata galchuu dagadheen beeku. Siif jedhee kufee ka'ee bu'ee ba'eera. Yoon himachuus baadhee narraa dubbifameera. Kennaa koo barumsa koon durfameen beeku. Akka daree koo qofaatti osoo hin taane akka mana barumsaa kootti adda dureen ture. Kibbuu koo ergansiin dhabaa laataa jedhee yaaduu eegalee garuu wanti hundi wal na jalaa dhaheera. Gaafan si arguu barbaadee si dhabu. Gaafan gaddaaf gammachuu koo sitti waa'eeffachuuf si yaamee si dhabu. Wanti marti gaaffii keessa na jalaa galee sammuu koo na jeeqa. Kibbuu koo akka onnee keetirraa na jaallattu wallaaleen miti. Kophummaan akkanatti hin dhagaamne akkan duubatti deebi'ee waan biraa yaanne kan na dagachiisuu danda'u si qofaa waan ta'eef. Kennaa koo siinis of maddiidhaa dhabee taanaan waan na mudatu tilmaamuu hin danda'u. Kanaafan si sassataa bar waan ofii koo yeroon anaan qoromsi adda addaa na mudatetti dhiphinaaf gadda ati keessa turte nan beeka. Waan baay'ee naa taate oolmaa kennatti ulfaate kibbee koo. Kibbee anis onnee koo guutuu siif kennuu koo ni beekta. Har'as kunoo irra deebi'een dhaggeeffattoota qophii dambalii jaalalaa duratti waadaa siif gala. Ani yoomuu keeti atis kooti du'i isaa dhufuu waan adda baanu miti. Baay'een si jaalladha. Siif jecha gaafan summii dhuguuf ka'uu ni yaadattaa? Siin irraanfatu garaan koo. Caalaatti ammoo akkan si jalaa hin miidhamneef maaloo narraan fagaatiin kennaa koo. Osoon si argee jaalala koo isa onnee kootti guutaa bulu san irraa siif qooduu barbaadu yuunivarsiitiin na yaame. Ani dirree deemus ammas yaada koo garuu achumattan dhiisee deeme. Jaallee koo qaaman sirraa fagaadhus jaalalleen siif qabuun fagaatu. Barumsa koo xumuree akka aadaa keenyaatti wal fuunee bultii godhannee jaalala akka hora Finfinneef yoo raarsadee guutee dambali'u sanaan hanga dhumaatti akka turru Waaqayyoon nuuf kadhadhu. Sagalee kishee abdii keessa kootti haaressitu sannatti hin waakkatiin. Naaf bilbili naaf jiraadhu gaarolee baay'een si jaalladha. Kana ammoo bareechitee beekta. Nagaatti naaf ture. Dhaabaadha. Yuunivarsiitii Diree Dhawaarraa
jaalallee koo ishee bakka harmee koo naaf buute kibbuudhaaf ana jalduu magaalaa Booniitti kan argamtuuf. Nagaan koo kan kabajaa fi jaalalaa jaallatamtuu fi kabajamtuu harmee koo bakka ati jirtutti si haa qaqqabu. Ati akkam naaf jirta? Jiruuf jireenyu akkam? Qofaa daa'imman guddisuun kunoo akkamsitti jira? Ani waaqaaf haa galatu. Gargaarsa waaqayyoo fi gargaarsa keetiin dhibee tokko hin qabu. Barnoota koo saala gaariin hordofaan jira. Si yaaduu waa'ee kee dhiphachuu akkamiin daa'imman kana guddisaa jirtii jedhee yaadaan buusee baasee jiruuf jireenya nama mudatu hundumaa qofaa ishee akkamitti dandamattii jedhee waa'ee kee yaaduu fi waa'ee obbolaa koo warra na duubaa warra adaraan isaanii gar tokkoon harka jiruu yaaduu malee nagaa kooti. Ati akkam naaf jirta haadha koo? Haadha koo qofaa asiin jechuunis maqaa kee naaf hin ibsu. Ati abbaa kootis fira kootis naman yeroo rakkinaa waammadhuudhas deessee koo ji'a 9 garaatti na baattee ergan dhaladhees anaaf jettee waan argachuu maltu hundumaa dhabdee bifa ijoollummaa isheen irratti buustee sanuu abbaa malee na guddistee yoona kanaan na geesse. Waa'ee kee yaaduuf waa'ee kee dhiphachuu malee nagaa kooti. Ati akkam naaf jirta deessee koo? Jiruuf jireenya akkamsitti jira? Anis si gaafachuu malee ammaaf homaa harkaa dhabuus wanta ati keessa jirtu baruuf halkaniif guyyaa gara keetti bilbilee si gaafadhee si wajjin haasa'ee sagalee keessa abdii fi jajjabina naa ta'u sana dhaga'ee barnoota kootti cimeen jira. Garuu ammoo waa'ee kee wanta na yaachisu ani gargaaramee siniin gargaarameen barnoota koo hordofaan jira. Garuu ammoo yaada kootiin si biran jira. Sababiinsaas abbaa fi haadha ta'anii fira fagoof fira dhiyoo ta'anii obboleessa hangafaaf quxisuu ta'anii bakka nama hundumaa bu'anii daa'ima guddisuun hundisaas harka waan jiruuf kun sitti cimaa laataa jedhee dhiphachaa waa'ee kees yaadaa jajjabina keef gargaarsa waaqayyootiin garuu ani haala gaariirran jira. Harmee koo bilbilaan yeroo maranaa wajjin haasoftaa maaliif xalayaa barreessitee jechuu dandeessa? Oolmaa keetu narra heddummate sanaa sitti dubbadhu caalaa haati akka kee bakka jirturraa haa galateeffamtu maqaan ishee ol ka'ee dubbatamuu jedheen karaa qophii dambalii jaalalaa waa'ee kee haasa'uuf murteeffadhe. Harmee koo harmeen kamiyyuu akkuma nama deessee nama guddistu. Harmee koo ani waa'ee kee haasa'uuf yoon barbaade itti yaadee buusee baasee harmee ta'uu kee dachee Oromiyaa wajjin wal qabsiiseen haasa'a. Sababiinsa dacheen Oromiyaa dabaas garraamis kan tolaa hojjetus kan daba hojjetus kan ammeenya yaadus kan amala garaa garaa qabu hundumaa baattee dandeessee narra dhaabbattee narra deemtee na quuqxee otoon jedhiin hundumaa baattee hundumaa ija tokkoon laaltee hundumaafis garaa bal'attee wanta inni irra facaafate hundumaa laattee fi jiraachisti. Atis akkasuma anaaf obbolaa koo hundumaa amala keenya dandeessee fedhii keenya hundumaa dandeessee bakka dhabdetti dafqa kee xuruurfattee dachaaf gaara dhiibdee waan nuti barbaanne hundumaa nuuf guutuuf takkaa duubatti jetteen beektu. Sanuu ammoo gargaarsa tokko ta'uuf biraan qabaatiin unuun gammachiisuuf bifa ijoollummaa kee buustee ifatamtee dararaa meeqa argitee unuun qixxee namaa nu dhaabbachiistee nu guddistee jirta. Kanaafuu harmee qofaa jechuun si waan si ga'u natti hin fakkaatu. Oolmaa keessan ibsu. Ati mee harmee koo erga duutiin ni cimaan kan fudhate deebisee galchee hin beekne sun abbaa koo jabaa sana nurraa fudhatee bakka haadhaas bakka abbaas nuuf buutee jabinaa fi obsa keetiin bu'aa bayii meeqa dandeessee unuuf jettee dhabdee isa kan dhiiraas isa kan dubartiis manaaf alatti hojjettee unuun bakka gaariidhaan nu geesseetta. Anis kunoo gargaarsa keetiin barattuu yuunivarsiitii Harommayaa waggaa 3ffaa ta'een jira. Obbolaan koo na duuba jiranis akkaatuma umurii isaaniitiin barnoota isaanii haalaan hordofaa jiru. Kun ammoo gargaarsa eenyummaan otoo hin taane gargaarsa kee fi gargaarsa waaqayyootiin nama carraa kan argatu taanee jirra. Silaatii otoo akka abbaan koo yeroo malee nu dhiisee deemetti ati ammoo qofummaa kee laaltee mogoliinsi bu'ee jiraate yoona kana nuti faffacaanee warra abbaan faati isaanii hin beekamnee fi warra abbaa faadha isaanii hin beekne taanee bakka garaa garaa jirra turre. Ati garuu unuuf jettee waan argachuun maltu hundumaa dhabdee unuuf jettee waan hundumaa dhiistee nutti bifa buustee nuttis cabdee nu guddisteetta. Kanaafuu oolmaa kee dubbadhee fixuun naaf hin danda'amu. Hagana jedhee waa'ee kee kaasee oolmaa kee dubbadhee yoon ofirraa baasee natti tolaaf malee harmee koo isa nu guddistee namaan nu qixxeessitee unuun yeroo kanaan nu geesseef ulfaadhu haata akka kee dachee kanarratti haa baay'attuu siin jecha boruu keef ammoo waadaan siif gala. Akka ati unuuf jettee waa hunda dhiistee unuuf jettee ifatamtee unuuf jettee bifa ijoollummaa kee buustee nuttis cabdee nu guddiste kana ani ammoo gargaarsa keef gargaarsa waaqayyootiin barnoota koo xumuree obbolaa koo warra na duubaa warra abbaan koo anaaf sitti adaraa laatee deemisan gargaaree siin ammoo gatii dadhabbii kee isati waa hundumaa dhabdee nu guddisuu fi nu jiraachisuu filatte san gatii dadhabbii kee akkan sii baasuuf waadaan siif gala. Harmee koo ammasittuu hamtuun sin argiinii gaariin sin darbiinii siin jedha. Ana mucaa kee Biqiltuu Caalaati yuunivarsiitii Harommayaarraa
haadha koo godina Shawaa Lixaa magaalaa Ambootti argamtu Caalittii Boruuti. Itti aansuudhaanis miijuu walaloo kan har'aaf dabaree argatan isaan biraan keenyee xalayyaas dhaggeeffanneeti kan deebinee dhufe. Warreen qophii dambalii jaalalaa jalqaba irraatii eegaltanii haga ammaatti dhaggeeffachaa jirtan akkasumas ammoo akkuma raadiyoo keessan banattaniitiin qophii dambalii jaalalaa osoo darbaa jiruu dhaggeeffachuu kan eegaltan hundi keessaniyyuu qophii dambalii jaalalaa kanarratti akkamittiin hirmaachuu danda'a jettanii muuxannoo keessan dhaggeeffattootaaf qoodu akkasumas ammoo mudannoo keessan irraati akka namni baratuufis ammoo niin dabarfadhaa jettanii kanneen yaada jirtaniif djobskbk@gmail.com karaa iimeelii keenya 2919 ammoo karaa lakkoofsa saanduqa poostaa keenyaati. Warreen qophii keenya dhaggeeffattanii kanatti dabaluu qabdu kun ammoo gaariidha jettanii yaada keessan nu biraan ga'uu barbaaddaniif 022 11 00 860 fi 022 11 00 861 kanuma keessan karaa ergaa gabaabaa 8330 ergaa barreeffamaa nu biraan ga'uu dandeessu. Nimoonaa Naggasaaf obsii filee turre qophii dambalii jaalalaa har'aa isiniif qindeessuudhaan kan isiniif dhiyeesse. Kan gulaale Abdusalaam Mohaammed. Torban qophii dambalii jaalalaa biroon hanga walitti deebinutti. Torban nagaa isiniif hawwina. Dambalii Jaalalaa. Dambalii Jaalalaa.